karaa misooma raasuu dandeenya. Raasnee hiyyummaa, dubartummaa, mana godoo nurratti ijaarratee ofirraa bittinneessuu dandeenya. Dafqa keenya ofirraa dhiquu dandeenya. Isa gochuudhaaf wantoonni bajeta mootummaatiin hojjetaman, wantoonni tajaajila lammummaatiin hojjetan akkuma jiru ta'ee badhaadhina maatirratti cimina addaatiin hojjetamuu danda'utu jira. Badhaadhina maatirratti immoo ciminaan hojjechuudhaaf tokko maatii keenya xiqqaatu wantoota arfan tokko irratti qixaan hojjechuu danda'utu jira. Tokkoffaa inni duraa ummanni keenya waan oomishu hunda baay'inaan qulqullinaan ariitiidhaan oomishuu qaba. Wanti inni oomishu baay'inaan qabu taanaan, wanti inni oomishu qulqullinaan qabu taanaan, wanti inni oomishu ariitii qabu taanaan faayidaa tokko iyyuu qabu. Bunni inni oomishu kiiloon tokko sababa qulqullinaatiin kufuu danda'u irra hin jiraatu. Qamadiin inni oomishu baay'ina qabaachuu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba. Sa'a horsiisoo ta'e baay'ina qabaachuu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba. Ariitiidhaan oomishamuu qaba. So oomishti inni oomishu sadarkaa kanatti dhufuu danda'utu jira. Sadarkaa maatiitti.